wallee Ali Birraa gartee manni abbaa gadaa eessaa jedhami yoo gaafatu. Manni abbaa gadaa eessaa Rabbi rahmataa godhuuf Ali Birraan yeroo jedhu mana abbaa gadaa Finfinnee irratti Adaamarra ijaaraniiti achi keessa fidanii isa geessanii kunoo manni abbaa gadaa jedhaniiti. Achi keessa dhaabbatee manni abbaa gadaa eessaa jee isaan gaafate mallee. Achumatti illee gaafate. Maali wanni san ergaa wanni san sigachiisu amma mana abbaa gadaa irra jiru manni nama keessa jiru kun mana kiyya. Yoo ati keessummaa dhufte bakka nan taa'e siin jiru teessa waan nan nyaatu siin jiru nyaata akkanaan siin jiru didde siin gaggeessa jechuudha. Mana kiyya. Mana abbaa gadaa jechuun biyya abbaan gadaa bulchuu barbaadu jira Ali Birraa. Gaafa mallasii abbaan gadaa biyyan bulchine mallasii bulchaa ture. Gaafa dargii Haile Sillaasee Minilik cabiinsa Minilik fudhatiinsa Minilik irraa eegalee abbaan gadaa lafa bulcheen qabu. Biitti abbaa gadaa bulchu eessaa Oromiyaa barbaadu jira jechuudha. Isaan mana ijaaranii galma garsiisan. Dr. Ali Birraa qorqorroof bolokeetti gaafate osoo hin taane sirna gaafate. Exactly. Lamanni abbaa gadaa eessaa dhaqeen galma isaa jajjabeessa galma jechuun manaa miti kaayoo abaluu yaadne isaa galma geef hin jennu kaayoo isaa jajjabeessa taa'ee seenaa saba barreessa dhalootaaf hin dabarsa akkaataa bulmaata isaa afaan dachaatiin haasawaa jira jechuudha Oromootti. Oromoon immoo mana abbaa gadaa san keessa dhaabbateeti da'aansii taphate yoo inni waan san wallisu. Da'aansii urkaa akkana ganna kan hin garre. Wal hubachuu dhabu sirna nafxanyaatu waan san uume akka Oromoon hubanne akka afaan isaan hubannee godhatame jechuudha. Waan sanii fide wanni dira dhawaatu sooma keessan hojii wal qabaata.